Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Humnoonni faannoo Amaaraa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo keessatti namoota nagaa lama ajjeesuun dhaga'ame. Yaaliin ajjeechaa irratti geggeeffamuu weellisaa Caalaa Bultumee toora miidiyaa hawaasaa isaan ibse. Gamtaan Afrikaa Gaabooniin miseensummaa irraa yeroof ittisuu isaa beeksise. Human Rights Watch humni nageenyaa Democratic Republic Congo namoota nagaa 43 ajjeesan jedhe. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhaman godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo keessatti namoota nagaa lama ajjeesuun dhaga'ame. Hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa Oromiyaa keessatti of ijaaranii fi daangaa qaxxaamuranii seenan yeroo garaa garaatti godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti gochoota hammeenyaa, ajjeechaa jumlaa fi saamicha gurguddaa uummata nagaa irratti raawwachuu akkuma itti fufanitti jiru. Haaluma kanaan gaafa hagayya 30 bara 2023 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Tulluu Mootii jedhamu keessatti hidhattoonni finxaaleeyyii kunneen qotee bultoota lama irratti ajjeechaa raawwachuun barameera. Namoonni garee jibbinsa Oromummaa qabaniin ajjeechaa irratti raawwatames obbo Taarikuu Waaqumaa fi obbo Dhaabaa Waaqee kanneen jedhamanidha. Kana malees loonii fi qabeenya uummataa hedduu saamuunis dhaga'ameera. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaatti guyyaa kaleessaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa maanguddoo Olumaa Wayyeessaa jedhamu osoo inni gabaadhaa galuu bakka Aangar Alaltuu jedhamutti rasaasa itti roobsuun ajjeesaniiru. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kunneen haleellaa bal'aa uummata Oromoo irratti bananiin lubbuu namaa balleessaa, qe'ee fi qabeenya hawaasaa mancaasaa kan jiran yoo ta'u, mootummaan naannoo Oromiyaan geggeessa jedhu garuu hanga nuyi gabaasa kana qindeessinetti haleellaa kana ilaalchisee waan jedhe hin qabu. Oduu biraatiin ammoo godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu ganda Badhaas Qorichaatti waraanni Bilxiginnaa dargaggoota lama rasaasaan rukutuun ajjeesaniiru. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen Dajanee Gonfaa fi Haayiluu Daadhii kan jedhaman yoo ta'u, badii qabaatanii osoo hin taane sababa Oromummaa isaanii qofa ajjeefaman jedhan maddeen keenya naannoo sanaa Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada kennaniin. Gama biraatiin Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree keessatti dargaggoo tokko waraanni Bilxiginnaa ajjeesuun barameera. Barataa kutaa 10 xumuree mana jiruu fi maqaan isaa Daani'eel Abboomaa jedhamu waraanni mootummaa Bilxiginnaa ajjeesuu odeessa achirraa nu qaqqabe ifoomseera. Yaaliin ajjeechaa irratti geggeeffamuu weellisaa Caalaa Bultumee toora miidiyaa hawaasaa isaatiin ibse. Akka weellisaa Caalaa Bultumee fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaa irratti ganamaa har'aa barreesseen guyyaa kaleessaa gaafa hagayya 31 bara 2023 gareen maqaa faannoon of ijaaree ilmaan Oromoo ajjeesuuf bobbaafame artisti Caalaa Bultumee irratti miidhaa lubbuu isaa balleessuuf aggaammatee konkolaataa isaa hojiin ala taasisuun beekame. Weellisaa Caalaa Bultumee yaalii ajjeechaa sanarraa erga hafee akkas jechuun fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti barreesseera. Yaalii ajjeechaa hoteela Qaniisaa Baqqalaatti guruuppii faannootiin irratti geggeeffame irraa hafeen jira. Akkuma kamittuu hangam mana koo galuttis na biraa hin hafne. Konkolaataan koo miidhamtee jirti. Ani garuu lubbuun hafeen jira. Ijoollee kootiif jecha nama ajjeesuu hin barbaanne jechuun waan ture barreesseera. Kana malees kanaan duras yoo xiqqaate si'a 15 ol yaaliin ajjeechaa irratti taasifameera jechuun ergaa fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseen ibseera. Gamtaan Afrikaa Gaaboonii yeroof miseensummaa irraa ittisuu isaa beeksise. Gamtaan Afrikaa fonqolcha mootummaa Gaaboonitti geggeeffame hordofee biyyattii miseensummaa irraa ittisuu beeksise. Hooggantoonni waraanaa Gaaboon tibbana aangoo mootummaa to'achuu ifoomsanii turuun kan yaadatamudha. Pirezidaant Alii Boongoon filannoo pirezidaantummaa biyyattii guyyaa muraasaan dura geggeeffame sagalee caalmaa dhibbeentaa 64.27 argachuun marsaa sadaffaaf injifachuun isaanii erga ibsamee daqiiqaa muraasa booda humna waraanaa biyyattiitiin fonqolchi irratti raawwatameera. Manni marii nageenyaa Gamtaa Afrikaa dhimmicha ilaalchisuun qondaalonni waraanaa Gaaboon pirezidaantii biyyattii Alii Boongoo irratti fonqolcha raawwatan balaaleffachuun Gaabooniin hirmaannaa miseensummaa kamirraa ittiseera. Gamtichi fonqolcha mootummaa tibbaa Niijeritti geggeeffame hordofee biyyattii miseensummaa irraa ittisuun isaa kan yaadatamudha. Human Rights Watch humnoonni nageenyaa Democratic Republic Congo namoota nagaa 43 ajjeesanii jedhe. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmuu Human Rights Watch
Humni nageenyaa mootummaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo namoota eegsiftoota nagaa Yuunaayitid Neeshin mormuuf ba'an irratti dhukaasuun ajjeesan jechuun balaaleffate. Mootummaan biyyattii humni nageenyaa yeroo hiriiricha bittinsuuf dhukaasa banetti namoonni 43 ajjeefamaniiru jedhe. Namoonni hedduun ba'aa magaalaa Goomaatti nagaa kabachiiftota Yuunaayitid Neeshin irratti hiriira bahanii ture. Namoota hedduu irra miidhaan qaamaa qaqqabeera. Namoonni 150 ta'an ammoo poolisiidhaan to'atamaniiru. Human Rights Watch viidiyoo humni nageenyaa reeffa namootaa konkolaataatti fe'uu argadheera jedhe. Mootummaan biyyattii dhimma kana akka qoratu ibseera. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.